Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha maarka foonii zagajjatoo bakka hojjetan nagaa firaamanii rabbii isin biraa jiraatu. Egaa kaadhalli viidiyoo haaraa walitti deebinee viidiyoon keellee maali jechuun keessanii dhuluu mokoroonaa kileemaadhaan akkamitti akka dalagan qabadhee dhufe warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii gochuun dagatinaa warri dura nuti jirtan ammoo galatoomaa warri haaraa dhuftanii maatii kee dabalamtanis hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan asitti dhiyeessii qopheeffadheetiniin jira. Meeshaa immoo taraadhaan isin argisiisa malee meeshaarraa afoo keessanitti qopheessine jechuudha. Eegala distii qopheeffadhee zayitii fayyadamee lukkuu lafee hin qabne jechuudha isaa duraa fayyadama jechuudha. Lukkuun tun isaa durii hin fayyadamne iyyuu lukkuudhuma isaanirraa foon laafaa yaase jechuudha. Foon lafee hin qabne isa durii illee qabdii malee lukkuun isiirraa yaase. Garuu isinii isa durii bittanii fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Isa durii hin jirre immoo lukkuu irraa lafee yaaftanii itti fayyadamuu hin dandeettanii jechuudha. Asitti ammoo qonda barbaree akkasuma yookiin filfil aswad isa jedhamu itti dabaleetiin jira. Turtiin keessan akka dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin haa ta'u. Walumaan laalaa maal akka ta'u qeeqa qabdan koomentii jala kaa'uun dagatinaa dogoggoras yoo jiraate bakka kana sirreessi jedha. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Soogidda asitti dabaltanii jechuudha. Kana fakkaataa haga isiin bishaan fixattutti lukkuun sun bishaan fixattutti walumaan dhooftanii jechuudha. Lukkuun bishaan baasti waan ta'eef jechuudha. Foonis otoo ta'ee bishaan baasaa bishaan ittiin daballee nama jechuudha. Kun danfa isaati. Kunoo haala kanaan keessaa gogeetiin jira jechuudha. Yoo danda'ame akka isiniif diimattu jechuudha. Lukkuun kuni baay'iftanii waliin dhooftanii jechuudha. Jihaa jalaa gara gubbaa ol deebisuudhaan kan gubbaa gara jalaa deebisuutti jechuudha. Kunoo bifa kanaan keessaa baasee jira. Isaan itti baafattanii jechuudha. Amallee maxxabasha masa fayyadama. Zibdaa fayyadameetiin jira jechuudha. Zibdaan dhadhaa dhakaa warri beektan hin beektanii jechuudha. Warri biyya keessaa immoo dhadhaa fayyadama. Zayitii xiqqootti dabaltanii jechuudha zibdaa biratti. Maaliif asii shunkurtii bilcheessuu deema waan ta'eef anuma faana tura. Kana fakkaataa shunkurtii xixiqqeessee kanatti hafee qopheeffadheetiin jira. Itti dabalaa jechuudha shunkurtii zibdaa sanitti eega zibdaan ho'ee baqee haala kanaan hanga shunkurtiin kun naa bilchaatte diimattee lilittiin tartuu jidduma jireessaa jechuudha. Maaliif akka mokoroonaa waan ta'eef. Haala kanaan jechuudha. Amma immoo asitti mashruum itti dabaltan jechuudha. Mashruum yookiin fixiri jedhama. Fixirii kana yoo argattan fireeshii yoo fayyadamtan hedduu gaariidha jechuudha. Kun fireeshii miti mu'allaba jechuudha. Qorqorroodhaan bitame. Isin ammoo yoo fireeshii maatiin isin nyaata kana daladdaniif fireeshii yoo qopheeffatan fireeshiidhaan dalagaa yookiin ammoo fireeshii isaa fidaa jechuun hin dandeettan jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Kana kun qorqorroo isaa asirratti illee fixiri jedha. Xaazaa jettiin jirti xaazaa yookiin fireesh jettiin. Haala kanaan isaaf shunkurtitti dabaltanii jechuudha. Itti qadaadanii dhiistanii akkas wal fudhatuufi.
asitti deebitanii qimamii filfila aswadiitti dabaltan jechuudha. Hayyee maashaallah bifa kanaan erga waliin bilcheessitanii kireemiitti dabaltan jechuudha. Kireema tabk jedhama. Kunoo kana jechuudha ulbaan isaa yookiin immoo kaartooniin isaa kana milikkita lukkuutti irra jira jechuudha. Almaraa'iidha jechuudha, maraa'ii jedhama. Kireema tabk hojjettanii hin beektan jechuudha. Ijoolleen biyya alaa jechuun ittiin keessanii biyya keenya immoo naannoo tokko tokko hin jira, naannoo tokko tokko immoo natti fakkaanne warri magaalaa guddaa jiraattan beekuu dandeettan jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah. Hayyee egaa bifa kanaan soosii isaa qopheeffannee dijaaja duraa zayitii keessa hojjedhesanii itti dabalaa jechuudha. Dhugaa maashaallah yeroo nyaatan hedduu takka mi'aawa. Egaa kan jireenya biyya keenyallee rabbiin nuuf haa fooyyessu jechuudha. Ekonomiin nyaata gaarii ittiin dalaganii jiru waan ta'eef nageenyuu ishee keessa ulfaateera. Rabbiin nagaa biyya keenyaaf haa kennu. Bakkuma jirtan iddoo ayii godha. Kana fakkaata asitti amma kunoo fixeetiin jira. Asitti ammoo mokoroonaa hojjetadha jechuudha. Mokoroonaan kuni mokoroonaa fatashiinii osoo ta'e hedduu takka bareedaa gaafsan fatashiinii ni dhabe mokoroonaa 3-4 yeroo sana fidanii jiru jechuudha. Fatashiinii silaa mokoroonaa an barbaadu mokoroonaa mammaramaa tokko mammaramaa kan osoo hin taane mokoroonaa akka sheeriyaa tokko jira isa barbaadee ture hin arganne jechuudha. Kanana fidanii kalaasaan kanuma dalage jechuudha. Garuu nyaatarra hedduu jaalatanii ani mokoroonaa barbaaduu arganne jechuudha. Sa'aatii sanii kan irraa dalaguu barbaadu kanan turre jechuudha. Garuu dhabnaanii kanarraa dalage. Haala kanaan mokoroonaa bishaan daffaatti naqxanii bilcheessitanii hayyee mokoroonaa bilchaatellee kana fakkaata maashaallah. Fiddanii salsaa qopheessita sanitti dabaltan jechuudha. Maashaallah kana fakkaata. Amma bilchaateetiin jira. Basala laktar jedhamti shunkurtii biyya kana shunkurtii wayiitu jira. Shunkurtii adii jedhaniini akka bulee cinaan buleedha akka gadaanu kanaani isii fayyadame jechuudha. Zalaxaa keessatti beekamti yeroo iddoo zalaxaa wajjin dalagamti. Ziinaa yeroo nyaata garagaraa irratti fayyadamanii kunoon mokoroonaa irra fayyadame bifa kanaan dhumarra isiitti gootanii jechuudha. Egaa ibidda dhaamsitanii maashaallah mokoroonaan guyyaa har'aa kana fakkaata. Akkasuma tolu abdii qaba. Yaada keessan koomentii filannaa qooduu hin dagatinaa isin jira obboleeyyan kiyya. Yeroo inni nyaatamu yeroo misaa irratti illee nyaatuu danda'an ashaa jechuudha. Irratti illee nyaachuu danda'an waa maashaallah kana fakkaata. Keessattuu yeroo ramadaanaa illee fayyadamuu dandeettanii bifa kanaan akka itti fayyadamtan abdii guddaa isinirraa qaba. Laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Waan na dhageeffataniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuun nagaan naa tura.